akkam jirtu dhaggeeffattoota shaalloo Oromoo hundi keessan share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa. Sagantaa kana yeroo yeroodhaan fooyyessaa deemaa jira. Share, like, comment, subscribe gochuun keessan immoo kana caalaa jabeessee akka hojjedhuu fi sagantaa biraallee akka dabaluu na taasisa waan ta'eef share, like, comment, subscribe gochuu hin dagatinaa isiniin jedha. Ani shaalloo Oromooti. Akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyarraallee deebinee dhufnee jirra. Har'a jalqaba irratti akeekkachiisa tokko isinitti kenna. Hundi keessan viidiyoo kana jechuudha jalqaba irratti like, subscribe, share, comment gochuu hin dagatinaa. Keessumattuu immoo comment gochuu hin dagatinaa. Yoo jaalattan gaariidha wanni akkana itti fufuu naan jedha. Yoo isinitti hin tolin immoo akkana osoo fooyya'ee naan jedha. Maaliif comment gochuu keessan irra dhaabbadhee waan fooyyessaa deema waan ta'eedhaafi eegalaaluun keen ollee comment odoo hin godhin keessaa hin bahin jechuun isin gaafadhaa jechuudha. Har'a maal qabannee dhufnee kan jedhudha dubbii jabduu waan Dr. Abiy marii araara baniinsa marii araaraa irratti taasise irratti qabadhee kan isin dhufe waan ta'eef waan kana gadi fageennan kan laallu ta'a jechuudha. Akkuma beekamu mariin araaraa Itoophiyaa keessatti geggeeffamuudhaa fi ajandaa walitti qabiinsi taasifamee jira jechuudha. Sirna ajandaa walitti qabiinsaa geggeeffamee jira Finfinneetti jechuudha. Kanarratti illee namoonni adda addaa, abbootiin amantaa, paartileen adda addaa, namoonni influencer dhiibbaa uuman adda addaa fi achirratti kan hirmaatan yoo ta'u akkasumallee marii araaraa kun yeroo ammaatti jechuudha qeeqa kan qabullee kan deeggarullee ni jira kan qeequllee ni jira jechuudha. Warroonni deeggaranillee akkuma beekamu sababa isaanii kan dhiyeeffatan ta'e yoo ta'u warroonni qeeqanillee immoo sababa mataa isaanii kan qabanidha jechuudha. Gara Oromooti yoo laallu paartiiwwan Oromoo gurguddoon lama jechuudha ABO fi KFO'n kan qeeqanidha. Isaanillee qeequmsa isaanii keessaa jechuudha osoo waraanni hin dhaabbatin mariin geggeeffamu bu'a qabeessaa miti kan jedhudha. Akkasumallee hayyuun siyaasa fi xiinxallaan guddaan gaanfa Afrikaa jabaan jechuudha namni siyaasaa jabaan Jawaar Mohaammed illee waan kana irratti qeeqa isaa mataa kan kaa'ee fi akkasumallee marii araaraa jechuun maal akka inni ta'e ibsa irratti kan kenne yoo ta'u kanaan duratti ibsa isaa viidiyoo kennan isinii qopheessinee jira. Namoonni adda addaa dhaqxanii viidiyoo san maal akka Jawaar Mohaammed maal akka inni jedhe viidiyoo san daawwachuu ni dandeessan jechuudha. Keessumattuu kan inni jedhe keessaa active war keessatti jechuudha waraansa biyya civil war deemaa jiru keessatti mariin araaraa adeemsifamuu bu'aa hin qabu. Sababiin isaa immoo inclusiveness jechuun hunda hammatummaa san of keessaa hambisa waan ta'eef kan jedhudha. Kan jedhamee kan barbaadamellee dubbatamuu mariin araaraa itti fufee jira jechuudha. Marii araaraa kana ajandaa walitti qabuun eeggalamee jira. Achirratti Dr. Abiy Ahmed haasawa jajjaba akka nama harkisuu fi yoo hojiirra kan oolu yoo qabatamaan lafa kan qabatu ta'e bu'aa fida jedhamee kan eeggamu haasaa gurguddaa taasisee jira. Rakkoon guddaan garuu namoonni yeroo baay'ee ija shakkiitiin ilaala. Wanni kun haasa'uma malee qabatamaan lafarratti hin mul'atu waan jedhamu shakkiiwwan adda addaa akkuma deemanitti jiraatanillee garuu haasofni haasa'ame haasaa namoonni baay'een eegaa turanii fi haasaa yeroo baay'ee osoo ta'e jedhamu Dr. Abiy kan taasisedha. Haasaa kanneen keessaa viidiyoo muraasa mummuree kan irratti dubbannuu fi koontentii isaa jalqaba irratti akkaataa xiinxalla kennaaf tola akkuma baratametti kan qopheesse waan ta'eef jalqaba irratti immoo haasaa Dr. Abiy kana dhageeffannee walitti dacha. አፄ ቴዎድሮስ ብንል ውጊያ ነው። አፄ ምኒልክ ብንል ውጊያ ነው። እስካሁን ያለው ታሪካችን ውጊያ ነው። ሲደመር ኪሳራ ነው። እዚህ ለመውጣት አዲሱ መንገድ ምክክር ነው። አቋሞቻችን ከመንግስታት ጋር የማይናወጡ ሁሌም የሚያገለግሉ መሆን እንዲችሉ የሚያስችል መሰረት እየጣልን እንገኛለን። በፈለግነው አጀንዳ እንወያያለን። ሁላችን ከተግባባን በዚያ ጉዳይ ከተስማማን የቀጣይ ጉዟችን አካል ይሆናል። ባንስማማስ አንዳንዶቻችን ባንፈቅድስ በጣም ቀላል ነው። የኢትዮጵያ ሕዝብ በሪፍረንደም የተሻለውን ጉዳይ ይወስናል። ለሆነው
ውስጥ የሚጻፈው በእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ በድምፅ ውሳኔ ነው። እንግዲህ በኋላ የሽግግር መንግስት አይኖርም። ኢትዮጵያ ውስጥ የሚኖረው በምርጫ የተመረጠ መንግስት ነው። akkuma dhaggeeffataa jirtan kana jechuudha walumaa galatti jechuudha wanni inni haasa'e ani immoo xiinxalla kiyyaaf akka naa tolutti bakka meeqatti qoodee bakka afur gurguddatti addaan qoodee kan laaludha. Inni jalqaba irratti seenaa Itoophiyaa wal waraansan kan wal qabate kan jedhudha. Inni lammaffaa irratti immoo marii araaraa kan jedhudha. Inni sadaffaan immoo sirna mootummaa kan jedhuu fi inni arfaffaan immoo heeraa jechuudha. xiinxalla arfan kana bakka arfanitti qoode kaasuu tokko tokkoon ol duraa duuba waan isinii dhiyeessuuf hundi keessan please subscribe share gochuu hin dagatinaa isiniin jechaan jedha. Inni jalqabaatti irratti gaafa laallu seenaan Itoophiyaa jedhe Dr. Abiy seenaa wal waraansaati jedhe. Seenaan Itoophiyaa seenaa wal waraansaati. Minilik seenaa isaa kan ittiin dubbatamu seenaa waraansaatiin dubbatama. Haayila Sillaaseen seenaa isaa kan ittiin dubbatamu seenaa waraanaatiin dubbatama. Mangistuun seenaa isaa kan ittiin beekamu seenaa waraanaatiin beekama. Walumaa galatti jedha. Walumaa galatti Itoophiyaan haga guyyaa har'aa kanatti jedha. Itoophiyaan haga guyyaa har'aa kanatti seenaa waraanaatiin beekamti. Hamma guyyaa har'aa amma sa'aatii irra jiru kanatti seenaa waraanaatiin beekamti. Seenaa waraanaatiin alatti haga ammaatitti seenaa isiin qabdu seenaan biraa hin jiru. Waan mo'anne nutti fakkaate, waan beeyne nutti fakkaateet seenaa waraanaa faarsaa turre. Garuu jedhe waraanni wal diiginsa malee, hiyyummaa malee, duubatti hafummaa malee bu'aan inni buusu tokkollee hin jiru jedhe. Isee kana laallaqaama. Dubbiin tun dhugaadha moo dhugaa miti? Maali haqni agarsiisa jiru jechuudha. Kun dhugumatti haquma lafa jiru jechuudha. Yoo kabeeytan Minilik sanyii Oromoo hamma lafarraa balleessutti ga'ee jechuudha. Haayila Sillaasee illee sanuu, Dargi illee sanuu, haga ammaatittuu rakkoo akkasiisan keessaa hin baane jechuudha. Maal jedhanii waan kanaan wal qabatee wanni kaasuu ba'a. Itoophiyaan sirna kolonii jalatti hin kufne, haga ammaatti Itoophiyaan hin koloneeffamneedha. Itoophiyaan qaama alaatiin hin koloneeffatamin malee ufii ol koloneeffachuu hin dhiifne jechuudha. Sabni tokko saba tokko koloneeffachuu, mootummaan tokko mootummaa tokko koloneeffachuu, mootummaan uummata koloneeffachuu hin dhiifne walumaa galatti agarsiisitti jechuudha. Mootummaan uummata koloneeffachuu guyyaa tokkollee hin dhiifne. Qaama alaa dhufetu hin koloneeffatin malee Itoophiyaa mootummaan uummata koloneeffatu, mootummaan uummata gabroomsu guyyaa tokkollee hin dhiifne jechuudha. Kana haquma jiru lafa kaa'ee jechuudha. Mee haga ammaa seenaa ammaa jiru kanatti mootummaa kamtu uummata hin gabroomfatin. Gabrummaa alaa dhufurraa bilisa taate malee Itoophiyaan gabrummaa keessaa irraa bilisa hin taane jechuudha. Kuni haqa jiru jechuudha. Of duratti carraa nu dhufu waan nu dhufu hin beeknu haga ammaatti wanti jiru kana jechuudha. Kanaaf waan kana ani haquma lafa kaa'e jedhee jira. Namni akka barbaadanitti kaase, akka barbaadanitti qeeqaase. Ani waanuma jiru lafa kaa'ee jedheetiniin qeeqaa kiyya lafa kaa'aa jechuudha. Kan itti aanu immoo maa inni jennee gaafa laallu marii araaraati. Isa kana jechuudha. Maal jedhee Itoophiyaan haga ammaatti wanni isiin hin yaalin yoo jiraate marii araaraati jedha. Waraana yaalteerti. Waraanan biyya jijjiiruu hin dandeenye jechuudha. Amma akka haaraatti wanti yaalamu yoo jiraate marii araaraati. Kanaaf jedhe qaamonni kanaan dura hin mari'annaa jettanii koottaatiin marii araaraa kana keessatti hirmaadha. Keessatti hirmaachuu qofa osoo hin taane fedhii guutuudhaan fudhachuu qabdanii, hawwii guutuudhaan fidachuu qabdanii, carraan kun carraa gaariidha jechuu qabdanii. Carraan kun nu tare taanaan jedhe waan jedhe tokko isa. Carraan kun nu tare taanaan
Itoophiyaan bakkuma isii ka baratte ka waraanaan gad nama qabdu ka waraanaan nama bulchisan itti deebiti. Maaliif jennaanini hin mari'anna jennee koree qindeessinee waan gaarii hojjennee duraayyuu didame waan ta'eef ammaan booda hin mari'adhuu jettee Itoophiyaan saniin booda bakkuma isii ka baratte sanitti deebitii jedhe. Kanarratti immoo wanti ilaaluu qabnu jechuudha. Mariin araaraa yeroo hundaa gaafii uummata hundaati jechuudha. Gaafii kootillee gaafii nama hundaati. Maaliif jennaan waraanni waa diigaa, waraanni waa balleessaa, waraanni qabeenya balleessaa, waraanni lubbuu balleessaa, wanni waraanni tolchu tokko hin jiru. Meebii namni jaalatee gara waraanaan galu. Namni lafaa ka'ee gara waraanaan galu. Waraanni akka balleessaa ta'e, waraanni akka lubbuu baasa, waraanni akka qabeenya balleessu, namni daa'imni illee hin beekne jechuudha. Namni gaafa karaa sirriitiin mirgi isaa guutamuufi barbaada, dantaa isaa guutamuufi didee garamitti ce'a jechuudha. Gara waraanatitti ce'a jechuudha. Meebii marii araaraa kana keessatti qe'ee ka'u sun ni jira, inni illee furachuu danda'amu of duratti jechuudha. Qe'ee ka'u keessaa jechuudha amma paartileen gurguddoon Oromoo keessatti hirmaannoonni jedhu ishuu guddaa ta'e as keessatti kaachaa baa'uu fi KFO as keessatti hirmaannoonni jedhu ishuu guddaa ta'ee ka'aa jira. Garuu immoo paartileen biraa hirmaatanii jiru. Paartileen baay'een immoo keessatti hirmaatanii jiranii. Kanaaf biyyi lolaan ijaaramte tokko illee hin jirtu jechuudha. Biyyi hagaadhaatti lolaan ijaaramte hin jirtu. Lolli cabsuu, ajjeesuu, burkuteessuudha malee biyya ijaaree hin beeku jechuudha. Biyya misoomsee hin beeku jechuudha. Kanaaf yeroo ammaatti yoo ilaaltan hayyoonni Oromoo, namoonni Oromoo baay'een isaanii yaaminsi isaanii maa'inni araaratti deemanii jechuudha. Maaliif? Lolli akka furmaata hin taane amma namni kamuyyuu argee jira jechuudha. Lolli jijjiirama akka hin taane amma namni kamuyyuu argee jira jechuudha. Qe'een Oromoo lolli seene kamuyyuu kana ragaa ni baate jechuudha. Kanaaf ragaa guddaa ni baati jechuudha. Kana kanumaan kan laallu yoo ta'u kan biraa immoo caasaa mootummaa. Caasaan mootummaa maaliin? Maal jedha asirratti Dr. Abiy? Caasaa mootummaa yookaan immoo sirna mootummaa dhaabbataa ta'e. Caasaa mootummaa yookaan immoo sirna mootummaa dhaabbataa ta'e hundeessina. Ati ishuun kan namni hunduu barbaadu. Sirna mootummaa yoo dhufe hunda jijjiiramu osoo hin taane sirna mootummaa dhaabbataa ta'e. Amma Minilikiin kufee sirni isaan jijjiirame. Haayila Sillaaseen hin kufee sirni isaan jijjiirame. Dargiin hin kufee sirni isaan jijjiirame. Wayyaanen kufteertii aga tokko sirni isii itti fufaa jira jechuudha. Kanaafi maaltu jira amma yoo ilaaltan jechuudha. Ameerikaa keessatti namni nama dhiisii maraatallee Ameerikaa bulchuu hin danda'a. Maaliif jennaan sirni isii sirna dhaabbataadha jechuudha. Amma dubbiin cimtuun eessa jirti? As keessa jirti jechuudha. Sirna dhaabbataa tokko qabaachuu, abbaan barbaade dhufee, mootummaan barbaade dhufee sirna achii hin jijjiiramne jiraachuu qabaachuu. Unitary system taanaan Itoophiyaa unitary system bultii abbaan barbaade dhufee raasuu hin danda'u jechuudha. Federalism system taanaan Itoophiyaan federalism system irratti walii galtee isaan jiraatti abbaan barbaade daasuu hin danda'u aangootti hin bayaa yeroo isaan eeggata irraa bu'aa jechuudha. Pirezidaantawaa taanaan pirezidaantawaa saniin murtaa'e taanaan namni kamuu dabaree eeggateetiin hoggansattiin dhufaa yoo guyyaan irraa bu'aa jechuudha. Paarlaamentaawaa taanaan dabaree isaa eeggatee aangoo hin qabataa irraa bu'a. Amma haqar'aatitti Itoophiyaan sirna kana hin qabdu jechuudha. Sirna kana hin qabdu amma sirna dhaabbataa jechuudha. Sirni dhaabbataan tokko jiraannaniin jechuudha. Sirna santu buta waan ta'eef abbaan barbaade aangoo hin qabata. Wallaalaan barbaade yoo aangoo qaba. Fakkeenya amma Ameerikaa keessatti ilaala. Tiraamp aangoo hin qabatee akka barbaade haasaa ture waan barbaade jedhaa ture hin godhu garuu danda'u jira oolchuu hin danda'u. Sirna san jijjiiruu achirraa hin danda'u. Maaliif jennaan sirna dhaabbataa tokko qabdi jechuudha. Irratti walii galte kan uummanni isaa irratti walii gale san qabdi jechuudha. Olaantummaa seeratti kabajamaa jechuudha achi keessatti jechuudha. Waan irratti walii galanii jiran waan ta'eedhaaf jechuudha. Nuti amma akka biyyaatonni irratti walii hin galle baay'een jiraachuu danda'a jechuudha.
Ifi waan biraa dhiisaa biyyi tuni sirna kamiin haa bultu kan irratti akka agammaatti waliin galamne jechuudha. Meebii amma kanaan boodatti irratti walii galamee sirna akkasiitiin itti deemamuu danda'u. Maal jedhas maa keessatti jechuudha. Waan barbaanne irratti wal dhabuu dandeenya. Garuu irratti mari'annaa eega irratti mari'anneen boodatti yoonna irratti wal dhabne san immoo kennallee osoo hin taane keessanillee osoo hin taane uummanni walitti bahee sagalee caalmaadhaan murteessaa jira. Kun jirra oolman wanti filatamaa fi waan barbaachisaadha jechuudha. Uummanni illee kan inni barbaadu isuma kana barbaada jechuudha. Uummanni illee ka hojiirra akka isaa oolu uummanni illee barbaadu isuma kana jechuudha. Kanaafi kuni waan gaariidha. Wanni gaafatamaa jirullee kanuma jechuudha. Wanni gaafatamaa jirullee wanni barbaadamaa jirullee isuma kana jechuudha. Kanaaf kun carraa gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf amma waan isinii dubbadhe kana sirna dhaabbataa lafa kaa'uu ni danda'a jechuudha. Gara heeratti hin deemne. Waa'ee heerallee waan tokko dubbatee jira jechuudha. Kana amma walumaa galatti heerri Itoophiyaa akka jijjiiramuuf deemu kanumarraa waan tokko arguu dandeenya jechuudha. Heerri Itoophiyaa akka inni jijjiiramuuf deemu kanumarra dhaabbannee waan tokko arguu dandeenya jechuudha. Maal jedhee heerri Itoophiyaa kanaan booda ka abbaan barbaade barreessee fidee ittiin bulaa namaan jedhu osoo hin taane uummanni hundi yaada isaa irratti kennuudhaan kan mirkaneeffatudha jedhe. Uummanni hundi yaada isaa irratti kennee kan mirkaneessudha. Yaa ta'u kan hunduu kanuma barbaannaa jechuudha. Kanaafuu heerri Itoophiyaa kanaan boodatti akka jijjiiramuuf maal kenneera Dr. Abiy kallattii irratti kennee jechuudha. Waan heerri sun qabatee dhufu hin beeknu, waan mariin kun akkaataa mariin kun itti goolabu hin beeknu, nuti yaadota jiran finnee dhiyeessinee uummata keenya biraan ga'uudha. Kanaaf share, like, subscribe gochuun dagatina. Keessattuu comment gochuun dagatina. Comment godhaa akkuma seentaniin comment godhaa. Maaliif sagantaa keenya fooyyessuu keessatti ga'ee guddaa nuu taphata waan ta'eedhaa fi commentiin keessan akkuma itti